nyaachisuun jaalatoo nuti hojjennee diina nyaachisuun hokkataa mataa gawrumaa gawrittiin galuun anjillee obsee akkanaan. Duuti wallisaa gameessa qabsaawaa guddaa Nuhoo Goobanaa wayita dhagahame lapheen Oromoota gadda olaanaadhaan cabeeti jira. Ummanni Oromoo nama imalmaanaa jaalatu seenaa muuziqaa Oromoo keessatti akka hin dagatamneetti maqaasaa barreessee dabruu kan danda'e. Barsiisaan tokkummaa Oromoota artiist Nuhoo Goobanaa dhalatee umrii waggaa 74 irratti magaalaa Adaamaatti du'aan addunyaa teenyarraa galuun wayita dhagahamu qondaaltota mootummaarraa hanga namoota siyaasaa babbeekamootti battalamoo san miidiyaa hawaasummaa irratti bahuun gadda itti dhagahame ibsatan. Guddina muuziqaa Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabuuf sirboota irra caalaa qabsoo wallisuudhaan kan beekamu waggoota hedduudhaaf ummata Oromoo dadammaqsuudhaan kan himamuuf barsiisaa tokkummaa Oromoo ja'amuudhaan kan beekamu artiist Nuhoo Goobanaa dhukkubni tokko hobaa isa hin danda'u ture. Gar tokkoon dhukkuba narviin gara biraatiin dhukkuba sukkaraatiin wal harkatti qabanii laamsheessuudhaan waggoota 5 dabran akka malee dhukkubsachiisuudhaan inninis isaanii wal'aansoo wal qabuun ummata Oromoof sagalee ta'uuf tattaafataa turus sagaleensaa qabamee waggoota 3 dabre bakka ciisu ha'uu dadhabee tirachaa turunsaa ni yaadatama. Kibxata irra as kunne amajjii 18 bara 2022 galgala toora za'aa furii ture namni jabaan Oromoo artistiin gameessaaf qabsaawaan beekamaan barsiisaan qabsoo dhaloota qube artiist Nuhoo Goobanaa akhiramuunsaa kan dhagahame. Mootummaan naannoo Oromiyaa boqochuu artiist Nuhoo Goobanaatti gadda itti dhagahame kan ibsate gara biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaatiin yoo ta'u ibsi isaaniitis akkana jechuudhaan artisticha dhaadheessee jira. Nuhoo Goobanaa hin duune injifannoo fi bilisummaa ummatni Oromoo goonfate wareegamtoota Oromootiif dhugaa bahuudhaaf imale nama jabaa Oromooti jechuudhaan faarse. Artiist Nuhoo Goobanaa artistii ummataaf jiraate ummataaf wareegame jechuudhaan qooda inni qabsoof artii Oromoo keessatti bahate leellisuudhaaf yaalaniiti jiran. Dhiheenya kana hidhamtoota siyaasaa mootummaan himata isaanii adda kutuun hidhaarraa akka bahan taasifaman keessa namni siyaasaa jabaan Jawaar Mohammad erga mana hidhaatii bahe barreeffama jalqabaa fuula feesbuuka isaarratti maxxanseen du'a Nuhoo Goobanaatti gadda itti dhagahame ibsateeti jira. Jawaar Mohammad akkana jechuudhaan Nuhoo Goobanaa qooda qabsoof artii Oromoo keessatti qabu ibse. Imalli bara jireenya Nuhoo Goobanaa imala qabsoo fi qabsaa'ota Oromoo maraati jedham. Nuhoon roorroo alagaaf harka hin kennu je'ee qabsoo eegale. Rakkoo biyyoota baqaa Jabuutii, Soomaaliyaa, Keeniyaa, Saudi Arabiyaa osoo harkan kennisiisin ummata isaatiif nama falmate sagalee ta'uudhaan nama barsiise jechuudhaan dhaadheesse. Itti fufuudhaan akkana je'een sadoo fi qananiin Awurooppaa, Kaanaadaa fi Ameerikaa osoo sabaa fi biyya isaa hin irraanfachiisin hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti ciche daandii ganama qabate irraa osoo hin maqin qabsaa'ota Oromoo hangafoota akka isa dura dabran makamuudhaaf karaa fuula Rabbii imaleeti jira jechuudhaan fuula feesbuuka isaarratti maxxanse. Sirbootni Nuhoo Goobanaa irra caalaan isaanii tokkummaa ummata Oromoo leellisanii fi jajjabeessan. Kanaaf Jawaar Mohammad ergaa kana akkas jechuun barreesse. Nuhoon sagalee isaa kiloolee saniin Oromiyaa faarse, tokkummaa gorse, Oromoota onnachiise, yoo xiqqaate dhaloota 3 qabsoof bobbaaseeti jira. Ummanni Oromoo dammaqee sadarkaa guddaarratti arkameeti jira jechuudhaan ifoomse. Kantiibaan magaalaa
Finfinnee Adaanech Abeebee boqochuu artist Nuhoo Goobanaa akkumaan dhageetti lapheen na cabee jechuun fuula Facebook isaanii irratti barreessaniiti jiran. Artist Nuhoo Goobanaa damee guddina artii Oromoo keessatti gahee bakka bu'ummaa hin qabne gumaachuu kan danda'e ilma ummataa dhugaati jechuudhaan faarsan. Maatii isaa, jaalattoota isaaf dinqisiifattoota hawaasa Oromoo maraaf jajjabinaan hawwajaan kantiibaa Finfinnee Adaanech Abeebee. Hayyuun seeraa fi xiinxalaan siyaasaa Dr. Awwaloo Aloom akkuma du'a artist Nuhoo Goobanaa dhagehem gara tiwutara isaatti bahuudhaan ergaan barreesseen gadda itti dhagahame ibsateeti jira. Nuhoo Goobanaatis qabsoo ummanni Itoophiyaa gochaa ture keessatti nama jabaa fi guddaa ture jechuudhaan ifoomseen. Sirbootni Nuhoo Goobanaa gaaffii tokkummaa walxaxaa Itoophiyaa keessa jiruuf bu'uura kan ta'u waa'ee eenyummaa, bilisummaa, walabummaa namaa fi kaan irratti xiyyeeffachuudhaan nama weeddiseedha jechuun hime. Jedaloo fi walaloo ittiin ibsu muuxannoo dhuunfaa fi uummata Oromoo keessa jiru itti fayyadamuun waliigala akka namoota hunda bira jaalataman godheeti jira jechuudhaanis barreesse. Gara biraatiin artist Nuhoo Goobanaa asxaa qabsoo Oromoo haqaa fi walqixxummaaf godhamu oli jechuudhaan ibse. Itti dabaluun artist Nuhoo Goobanaa hubannoo siyaasaa fi ilaalcha ofiif qabnu akka haaromsinuuf nama nu gargaareef nu barsiise. Dhumarrattis jeem Dr. Awwal Aloo ummatni kumaatama bahun sirna gaggeessaa isaa raawwataniif dinqisiifannaaf kabajaan qaba jechuudhaanis jaalala isaaf qabu ibsate. Namoota artii keessaa baay'een isaanii gadda isaanii kan ibsatan yoo ta'u artist Galaanaa Gaaromsaa Nuhoon yeroo namni hin dammaqin Oromiyaa dadammaqsuun Oromummaa leellisuun ol qabee nama mul'ise jabaa abbaa olaanaa dhabne jechuudhaan gaddasaa ifoomse. Nuhoo Goobanaa yeroo namni hedduun of hin barin nama if bare nullee akka if barru nu taasisee ture jechuudhaan hime. Oromiyaan dammeeyxee dadammaqse Oromummaa mi'eesse tokkummaa sabaaf alaabaa qabsoo sirba itichuun gameessi keenya leenci guddaan nu bira boqoteeti jira jechuudhaan ifoomse. Kantiibaan magaalaa Nuhoo Goobanaa itti dhalate kan dirree dhawaa kan ta'an obbo Kadir Juwaar battaluma artist Nuhoo Goobanaa akhiramuun dhagahame gara fuula Facebook isaaniitti as bahun magaalaa burqa artistotaarraa kan taate dirree dhawaarraa kan argame gameessi keenya beekamaan keenya gootaa fi jaalatamaan keenya afaan Oromoo kan mul'ise Oromummaa kan nu barsiise Nuhoo Goobanaa du'uun isaa laphee nu cabseeti jira jeem. Gadda guddaan nutti dhagahame jiraattota magaalaa teenyaatiif waa hellanii fi jaalattoota isaatiif maatii fi firoota isaa maraaf jajjabina hawwinam. Lubbuu Nuhoo Goobanaatiif jannata haa kennu jechuudhaan gaddatti dhagahame ibsate. Ministeera magaalaaf bu'uuraalee misoomaa Addee Caaltuu Saanii du'a artistiif qabsaawaa Nuhoo Goobanaa wayitaan dhagee lapheetu na cabe jechuun fuula Facebook isaanii irratti barreessuun gaddatti dhagahame ibsatan. Addee Caaltuu Saanii artist Nuhoo Goobanaa du'aan boqochuun isaa gadda guddaa nutti dhagahame ibsachuun maatii firootaa fi ummata Oromoo maraaf jajjabinaan hawwe jechuudhaan ibsite. Itti fufuudhaan ministartittiin akkana jette. Artist Nuhoo Goobanaa qabsoo guddina muuziqaa Oromoof taasiseen cinatti hojii inni qabsoo siyaasaa Oromoo tokkoomsuudhaaf gumaache seenaa qabsoo biyya teenyaa keessatti iddoo guddaa akka qabaatu isa taasiseeti jira jechuudhaan himte. Artist Nuhoo Goobanaa tokkummaa ummata Oromoo ijaaruudhaaf ijaarsa biyyaarrattis gaheen guddaa nama qabu qabsaawaa haqaa nama Oromummaa leellisuudhaan beekamu if biraa dhabuun keenya laphee nu cabsa amaanaasaa garuu itti fufsiisne jechuudhaan ibsiteeti jirti. Duutii qabsaawaaf artist Nuhoo Goobanaa namoota babbeekamoo hedduun gadda isaanii kan ibsatan yoo tahan ambaasaaddarri Itoophiyaa Saawudii Arabiyaadha Dr. Leencoo Baatiitis gaddasaa warreen ibsatan keessaa gaazexeessaa fi hayyuun seenaa Jaafar Ali Nuhoo Goobanaa if biraa dhabuun nama dhukkubsa jechuun gaddasaa ifoomsate. Artist Saaliyaa Saamii Yoosan Geetaahun kam lakkoyni
hamdhiisnam qofa artistotaaf namoota babbeekamoon siyaasaa fi hoggantoota mootummaa olaanoon nama tokkummaa Oromoo leellisaa ture artistii gameessa Nuhoo Goobanaa dhabuu isaaniitti gadda itti dhagahame miidiyaa hawaasummaa irratti battaluma bahanii kanneen ibsatan namoota kumaatamatti lakkaa'aman keessaa muraasota. Bidi,